sagal deemaati maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluutiin cuubaa kan jedhu guyyaa keessatti dabalamee jedhanii ragaa baanii jiran. Sinigalee ragaa baanii jiran hedduu isaaniitti ragaa ba'ee jira kana isa kanarratti jechuudha. Abbaan barreessee fakkeenyaaf ama adeema abbaa maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluutiin cuubaati saba hundumaayyuu barattoota koo godha kan jedhu sun eenyudha kan jedhu namni beeku tokko illee hin jiru. Akkanumatti callisanii tuman deemu malee jechuudha. Isa kanarratti illee mee yaadota jiru yaadota namoonni dubbatan san usuutti garsiiftee gaariidha. Irra deebinee garsiisuun barbaachisaa waan ta'eef jecha. Tokko tokkoon jechuu kooti. An viidiyoo cufadhaatii salaa hordofaa jiru. Aye, barakallahu fiik ustaas. Eshi itti fufna. Isinitti mul'ata I think. Eshi akkuma asitti ilaaltan kitaabota gara 10 wahii isinii kootii gochuu hin dandeenya. Isaan keessaa tokko The Tyndale New Testament Commentary ka jedhamu matsaafa awwalaa fuula 275 irratti akkana jedha. It's often affirmed that the word in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost are not episma verb jedha. Exact word of Jesus. Deemati ummattoota maqaa kiyyaan maqaa hafuura qulqulluutiin maqaa mootuu abbaa kiyyaatiin cuuphaa akka jedhu kun Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 19 irra jiru kun kan jecha Iyesuusii miti, not exact words of Jesus. Kan Iyesuus irraa sabbatee miti, Iyesuus ka beeku miti. A later liturgical addition. A later liturgical addition jechuun kan boodarra itti dabalamee jechuudha. Boodarra keessa gadi kaayan kan akka dubbatu koomentarii kiristaanotaati. Ibnu Kasiir miti kan akka dubbatu. Ibnu Kasiir miti jarri kana Farhaanii miti Salaa miti Awwalii miti kan itti dabale kan akka dubbatu jiru beektota keessan. Beektota keessantu guyyaa keessatti dabalamee jedhan. Kanaafuu macaafni kuni guyyaa keessa abbaan man barbaadite dabalaa tumaan keesseensaa keessaa baasaatiin deema. Abbaa barbaadite dabala kunoo ka dubbatu jiru nuyi miti sirriitti ilaalladha. Tayyib itti fufi. Iskoolar lammataa mootu asumarratti isinii kaaya. Wiiliyaam Bawusaat jedhama. Kitaaba kanarratti kitaaba argaa jirtan kana fuula 295 irratti kunis kiristaana musliimaa miti akkana jedhee dubbata. The testimony for the wide distribution of the simple baptismal formula in the name of Jesus down into the 2nd century. Okay. Maal jedha formulaan ximqataa formulaan cuuphaa kun maqaa Iyesuus irraa jaarraa lammaffaa keessatti jijjiiramee jira. Is so overwhelming that even in Matthew 28:19 the Trinitarian formula was later inserted. Was later inserted jechuun maqaa Iyesuus ture awwala. Maqaa kiyyaan cuuphaa jedheen maqaa kootiin cuuphaa kan jedhu turee jedhama. Erga sani ammoo gara maqaa sadii kanatti Sillaasee jijjiiratanii jedha. Inni mootu maalinni was later inserted jechuun boodarra keessa gadi kaayan boodarra itti dabalatanii jechuudha. Akka simkaardiin maqaa tokkicha maqaa sadii ka godhan boodarra. Inserted namaan jetti bar mubaalleenu akka mubaala keessa simkaardii kaa'an kanatti keessa gadi kaayan. Yaa ibbaabar. Keessa gadi kaayan. Akkaasi. The Catholic Encyclopedia. Siimii tokko tureyyuu awwala. Awwala siimii tokko tureyyuu egaa siimii sadii godhan warri kiristaana jaarraa lammaffaa keessatti. The Catholic Encyclopedia. The Catholic Encyclopedia mujarrada lammaffaa fuula 263 irratti akkana jedha. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and the Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Isiniif hiiku. The baptismal formula jechuun formulaan cuuphaa kuni was changed jijjiiramee jira. From the name of Jesus Christ maqaa Iyesuus Kiristoos irraa to the words Father gara Abbaa, Son gara Ilmaa, and the Holy Spirit
gara hafuura qulqulluu jijjiiramee jira. Eenyuun jijjiirame? By the Catholic Church. Kaatolikiitu in the Warra second century Kaatolikiitu jaarraa jijjiiree lammaffaa jedha. keessatti foormulaa Sekondi kana senterii jijjiire. jechuun jaarraa lammaffaa keessatti dhukkee irraa kaasanii jijjiiranii jedha. Allahu musta'an. Rabbii kiyya. Rabbi itti murteesse. Hayyee. Hayyee. Abbaan barbaade jijjiiraatiin deema isa kana maka ijoolleen dhufeetiin isin fayyisaa fayyaa jette. Akkana fayyaniti. Hayyee itti buufime. Hin fayyadani jetti ijoolleen akkatti fayyan akkamitti akka fayyadan hin beeku guyyaa keessa abbaan barbaade dabalee baqqanatu dabalee kabbadatu dabalee hin beeknu. Namatu dabalee jechuun jiran garuu beektota keessa malee kun nuyi miti. Asumaan waan nu kasir dubbate yookaan Bukaarii miti kan dubbatu jiru. Hadiisaa miti. Quraanaa miti. Nama muslimaatillee miti. Nama islaamummaa funyaan hin tuqallee miti. Namoonni kunniin namoota kiristaanaa beektota keessan sirriitti ilaalladhaa. Kitaaba tokko tokkoon isinii dubbisu jirraati. Hayyee itti buufi. Warroonni nu amma asirratti isiniif dubbisaa jirru kun warruma akka keessanii islaamumaaf jibbaa qaban. Isin irraa wanna isaan adda godhu tokkollee hin jiru. Isinis kiristaana isaanillee kiristaanuma. Isaan garuu wanni isin irraan adda isaan godhu isaan iskoolaroota beektota kiristaanaati. Isin immoo majaahila jechuudha. Kana qofa kan isin gargar godhu. New Revised Standard Version addisuu madabanyaa turgum kan jedhamu kun. New Revised Standard Version jechuun kitaaba qulqulluudha. Addisuu madabanyaa turgum jennaan afaan Amaaraatiin. Inni immoo Wangeela Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 19 irratti akkana jedheetiin dubbata. Modern Critics jedha. Beektonni moodernii jechuun zamana kana keessa jiran claim this formula is falsely ascribed to Jesus and that is represents later Catholic Church tradition. Ummanni kitaaba qulqulluu qo'atan kun modern critics jedhaman. Modern critics jedhamanii waamaman. Claim akkana jedhanii dubbatan. This formulaan kuni is falsely ascribed to Jesus. Sobaadhaan. False jechuun soba jechuudha. Sobaan gara Yesuus Kiristoositti qabamee jira keessatti dhukkee irraa kaatan. Ilaaha illallah. Osoo soba nuti jennee barri waan raffitanii jiran. Soba jennee false jechuun isiniin jechuun jira. Kiristaanota mee hubadha beektota keessattu isiniin jechuun jira. Nuyi miti kan barreessee jira. Kan wantoota kana barreessee macaafa keessan warra keessan beektota keessan kiristaanotuma. Nuyi miti osoo amma nuti kijiba jenne macaafni bakka kanatti hin kijibee osoo jenne nama kijibatu dubbii itti makee osoo jenne nu arrabsitanii jirtan. Kunoo amma kunoo jarri kun akkana jechuu jira warra keessa warri kun addisuma dabanyaa yookaan hiikaa haaraa kan jedhaniin afaan Oromootiin wanna kana akkasitti mee tokko tokkoon isa kana wanna jedha. Bakka kana mee akkanatti jedha kunoo kijiba jechuu jira akkam gootan isa kana. Nuyi miti akkana jedhee macaafatu beektota keessattu isiniin jechuu jira. Macaafa keessantu jechuu jira. Ayyeetti buuf. Ammallee mootu osoo kitaaba qulqulluu keessaa hin bahin namtichi James Mofkat jedhamu kun fuutnootii kitaaba qulqulluuti irratti fuutnooti jechuun kitaaba tokko barreessitanii jalatti hasaaba yaada isaa kan ibsamu tokko hin jira. Sarara booda irratti yaadni ibsamaa fuutnooti jennaan afaan Ingiliffaatiin. Afaan Amaariffaatiin immoo eegirgee maastaawashaa jenna. Kitaaba qulqulluu eegirgee maastaawashaa. Afaan Oromiffaatiin just cheekii gochuu dandeettanii. Inni maal jedhee dubbataa in footnote irratti xumura kitaaba fuula sanii irratti maal jedhaa peejii 64 irratti about Matthew 28:19 he makes this statement yaada kana ibsee jira jechuudha quotationii booda jira. Maal jedhaa it may be that this Trinitarian formulaan Trinitarianii kuni warroonni Sillaasee ittiin amanan kun kan gisee cuuphaa Aaboo Manfas Qudus jedhanii dubbatan kun so far as the fullness of its expression is concerned is a reflection of the Catholic. Kuni ka reflectionii Caatholicii qofaadha. Liturgical usage established later. Kan boodarra established godhame. Established jechuun ijaaramuu jechuudha. Kan ijaaramedha. Innis kan yoom ijaarame yommuu jennu later kan boodarra ijaaramedha.
Ajaa'iba. In the primitive Boodarra keessatti Catholic abbaan barbaade community, keessatti maqaa eeggatan hin fayyadan. Catholic Hin community. fayyadamin akka hojjettiire. Mhm. Mhm. Wallahi waan ajaa'ibaati. Yeah, Guyyaa keessatti achi dabalamee boodarra warraa waan boodarra itti fidaniitiin itti maal galtamoon jedhaa galtu jedhanii boodarra itti galtamoon galtu dabala. jedhanii itti galchanii jechuun jira. Giddi madoo shantumanii ayyee itti fuf. Kheyri inshaallah. Itti dhiiban jechuudha. Giddimaan achitti seensisanii jechuudha. Ingirii nuyi miti ka dubbate kitaaba qulqulluu keessan irratti futnooti irratti iskoolaroonni kiristaanaa kan ibsan isinii dubbisaa jirra jechuudha. It will be remembered that act speaking baptizing in the name of Jesus. Nu garuu hin yaadannaa jedha. Nu garuu ima yaadanna. Act of duukoo bu'oota kitaaba duukoo bu'oota irratti hawaariyaat saraa kan jennu irratti lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti kan cuuphaan jedhamee Yesuus nu ergee maqaa kootinii maqaa kiyyaan cuuphaa jedhe malee maqaa sadan kanaatiin cuuphaa hin jenne. Nu isa beekna malee ka kaatolikiin keessa naqate kana nu tokkollee irraa hin beeknu jedheetiniin dubbataa jechuudha. Iskoolaroonni amma isiniif ibsine kun guutuun iskoolaroota kiristaanatii jechuudha. Ustaas sagaleen kee dhagahamame? Inni dhagahame iskoolaroota isaaniiti amma inni kun kan wannaatiin hin gaa waa'ee Yohaannis boqonnaa 8 illee mee fidime Yohaannis si ergeetiin ture kan wannaa san irratti mee qo'isiif. Ayyee ustaas. Ayyee isa hin qabu ustaas. Isa baay'ee qopheessee jira achirratti hin qabaa isaa. Hayyee inni kun nugaa jechuun namoota gara 14 qaba salaa laakiin inni kun nugaa jechuun namoota hedduudha namoota akka finne kana namoota hedduudha namoonni bakki kun dabalata jedhanii dubbatanii inshaallah Yohaannis boqonnaa tokko ammoo yeroo biraadhaaf finne san Yohaannis boqonnaa tokko Yohaannis hima kana mataa isaadhaa eenyu barreesse kan jedhu Yohaannis boqonnaa tokko kun akkamii jira kan jedhu yeroo addatti finne isa maali jennaa inni mataadha waan ta'eef jecha hayyee itti fufi salaa. Yoo amma immoo Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 guyyaa keessatti dabalame kan jedhu haasoyne Yohaannis boqonnaa 8 waa'ee intala takkaadha jechuudha. Jarri maalii fi Yohaannis boqonnaa 8 kana irratti Yohaannisin keessa waan daddabalame jedhaniitiin jarri wanna jedhan. Isa san irratti haasa'u inshaallah. Hayyee si dhaggeeffadha itti fufa. Koppii linkii godhaa ijoollee maaliif teessisan isaa? Wanta tokko hayyee haasawi. Ragaa garaagaraa fiduu kennan dura. Ustaaz ragaa garaagaraa hin qabna. Ragaa kanneen kana dubbisuu kennan dura mee ragaa qabatamaa tokko haa kenninuuf. Innis maal inni duraan kitaabni akka har'aa kana maashinaan hin barreeffamu. Uummanni kiristaanallee kana beekuun oolan. Wanta biraa wallaalaan. Biyyaans duraan kitaaba irratti osoo hin ta'in maashinni hin jiru ture. Kanaaf kan barreeffamu maal irratti yommuu jennee gaafannu biraannaa jennaan maanuskiripti jennaan maktuuxaa waydammoo musahafa jennaan. Qodaa garaagaraati irratti barreeffama. Kan uummanni kiristaanaa hin beeka. Amma maal goonaa qaxxitaa biraannaa duraanii musafa duraanii banna. Musafa duraanii jechuun musafa jaarraa 3ffaa fi 4ffaa keessa jiru hin banna. Achi bira dhahinee wanta tokko isinitti agarsiisaa jechuudha. Koodeeks saayinaatikaas jedhama. Koodeksiin amma isiniif banu kun jaarraa meeqaffaa keessa jira jettanii yoo na gaafattan 300 fi Siinaatikiidhaami jaarraa 4ffaa keessa 300 fi jaarraa 4ffaa keessa barreeffame. Kanaaf qaxxitaa maal goonaa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 bira dhaquu hinna. Warroota duraanii san gubbaa hin jiramoo hin jiru jennee gaafanna kaa. Maaliif gaafanna? Gaariidha. Wangeelli waan isin jedha kanas ijoollee hubattanii sirriitti hubachiisaanii waan inni isin jedhaa jiru kana koodeksiin kun yookaan barreeffamni kun barreeffama jaarraa 4ffaa keessa barreeffamedha. Ka harkaan barreeffamedha wantoonni kunniin. Isin mul'ataa miti? Siinatti argame yookaan ammoo Gibxiin keessatti waan argamedha. Siinaa jechuun Gibxiin keessatti gara Filistiinitti aanutti biyya argamtu achi argame. Jaarraa kan argame kaluu kan argame waliigalatti jaarraa 4ffaatti deebi'a barreeffamni kun jaarraa 4ffaatti deebi'a waggaa 300 wayii achi keessa Yohaannis boqonnaa 8 waa'ee intalaadha kan haasa'udha. Yohaannis boqonnaa 8 intala takka Yesuusiin ajjeesiidhaan itti fidanii Yesuusin ajjeesuu didee kan jiru. Sababa kanaaf jecha jarri seerri diigame jedhanii ittiin haasawan. Bakki kun wanni kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu wajjin haasawina inshaallah. Hayyee itti haasawi Salah itti fufu. Mee achi keessa jira jennee ilaallama. Biraannaa duraan barreeffama. Achi keessa ilaalla.
Kuni amma kasiniif bane kuni baraannaa jaarraa afuraffaa keessatti kan argamedha. Siinatti kan argame yommuu ta'u, Codex Sinaiticus jedhama. 350 irratti barreeffame. Kanaaf amma eenyuun bira deemna? Qaxxitaa Yohaannis bira deemaa jirra. Kakuu haarawaa keessa seenne kun eenyuun Yohaannis jedhama. Yohaannisiin gadiitu wina. Boqonnaa meeqa bira deemna? Boqonnaa 8 bira deemna. Boqonnaa 8. Wanti garaa nama nyaatu as biratti kuni maanuskiripticha kun immoo Giriikii moodarniin barreeffame. Kitaabni duraan kun harkatu barreesse kan harkaan barreeffame in ulfaata. Akkuma maanuskiriptii maktuuxaan harkaan barreeffamee fi maashinni barreesse kan immoo maashina barreesse. In ulfaata kan harkaan barreeffame sun. Achi bira yommuu dhaynu Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 51. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 52 eega jedhee qaxxitaa boqonnaa 8tti tare. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12. Tokkoo 12 irraa jammara. Tokkoo 11 keessa hin jiru. Maanuskiriptii kana keessa. Bakka tokkos hin jiru. Isinii galee? Kan jiru maanuskiriptiin kun 12 irraa jammara. Laaluu dandeettan. 52 jedhee boqonnaa 8 lakkoofsa 1, boqonnaa 8 lakkoofsa 2, boqonnaa 8 lakkoofsa 3, boqonnaa 8 lakkoofsa 4 of keessaa hin qabu. Walumaa utaalee 12 irraa jammara. 12, 13, 14. Koodeksiin isaaniidha kanuma bakka addunyaa irratti akka wanni namni beekuu qabu. Koodeksiin isaanii isa kana. Mee amma sirriitti hin dhallaa. Amma mee maal irraa hubata namni mee fakkeenya maktuuxaa tanarraa mee akka dhagabe wanna san irratti bakka boqonnaa hagana jedheetti hin dubbatu. Akkaataan itti dhufee akkaataa wanna macaafni isaanii itti argamu boqonnaa 7 lakkoofsa 51 xiqqishuu saniin qaba. Boqonnaa 7 lakkoofsa 52 qaba. Eegasanii boqonnaa 8 lakkoofsa 12 qaba. Achi booda boqonnaa 13 gaddabre. Boqonnaa 13 keessaalee xiqqishuma san qaba. Boqonnaa 14 keessaalee waan xiqqoo san qaba. Boqonnaa 15 keessaalee waan xiqqoo san qaba. Wantoota kanneen ni qaba. Garuu ammoo waa'ee intarasaniidhaa hin qabu. Keessaa gatameetiin jira. Hin jiru warra duraanii bira. Tayyib amma itti fufi. Waan ajaa'ibaati. Ayyee. Maal jechuudha? Boqonnaa 7 lakkoofsa 52 wanta dabalataa tokko isin haa kennu. Ustaaz silkii lama yoo qabaatte boqonnaa 7 lakkoofsa 50 haga dhumaatti deemee boqonnaa 7 lakkoofsa 5 ka amma si harka jiru kun boqonnaa 7 lakkoofsa 53 qaba of keessaa. Lakkoofsa 53 of keessaa hin qaba. Akkasiin ustaaz. Hin qabu kun 53 qabu 53 qabu. Kun 53 qabu boqonneen isaanii. Ka duraan jiru sun ka harkaan barreeffame sun lakkoofsa 53 of keessaa hin qabu. Eessatti dabalattan? Ijoollee kiristaanaa eessatti isinii dabalan? Eegas boqonnaa 8 achi taree tokkoo 11 hin qabu. 12 irraa jammara. Mirriqaata jennaan afaan Amaaraatiin eebba jechuudha. Isin eebbisan lakkoofsa 11 mulu keessa gadi kaayan. Eebba guddaa. Kanamootu uummanni kiristaanaa maal jedhanii dubbatan asirratti? Beektoonni isaanii waan dubbatan laaluu qalamma sirriitti hubadhaa. Waan beektoonni isaaniidha jedhan macaafa keessatti dabaltee abbaan barbaade akka keessatti daddabalaatiin deemu waan jirri ragaa ba'an sirriitti dhageeffadhaama. Dr. Yoosef Niilee jedhama. Beekaa kiristaanaati. Nagara Malakoot Liiq jennaani iskoolara teewooloojiiti. Inni maal jedhee dubbata? Kana laaluu dandeettan. Lakkoofsa from John 7 jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 753 fi 8 yaaga tokko jiru kun jedha. So while I believe these verses reflect an actual historical event that took place something during Jesus' ministry, the evidence suggests that they were not part of the portion of the original manuscript jedha. Ani taarikni kun ka dhugaa akka ta'e haa amannu malee hin amanaa. The evidence suggests ragaan garuu akka ibsutti yoo ta'e that they were not part of the portion of the original manuscript. Wanta original manuscript jedhamu san keessa garuu hin jiru kan hin amannaa jedhee dubbata. Kana an amanna. Original manuscript keessa hin jiru jedhee kan hin amanaa jedheetiin dubbata. Kanaaf boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kun qeesonni yeroo booda dhufan kan ittiin gadi nuu eebbisan malee manuskriptoota keessatti wanna tokkollee ka argannu miti jechuudha.
Kanaaf kan akka dubbatee nuni saalaa miti, Ustaaz Awwalii miti, Piroofeesar Dr. Yoosef Niilee jedhama. Yesna Malakoot Liiqidha. Barsiisaa Tiyooloojiiti. Kitaaba kana mootu sirriitti ilaala. የዮሐንስ ወንጌል የጥናት መመሪያና ማብራሪያ ጅራ ኢትዮጵያዊ ኑኒ ከበሬሴ ሙየተን አስበረት ኢትዮጵያዊ ሚቲ ኢትዮጵያዊ ኦሶን ተኢን ፈረንጂማ ፈረንጂ ኪታበ ፈረንጂ ከና ገራፋን አማሪፋ ሂከን ወን ተፍሲር ኢሳኒት የዮሐንስ ወንጌል የጥናት መመሪያና ማብራሪያ ጅራማ ቲም ፌሩዝ ጅራማ ኡመኒ ክርስቲያና ገራ ኢትዮጵያ መኬሰ ዱፌ የሮ ሄዱፍ yeroo tokko inshaalla isinitti himuun waa'ee namicha kanaa tiim Feruuz jedhama. As garuma Itoophiyaa kana eega dhufee booda gara baadiyyaa fa'aa deemee paastoroota qabatee baadiyyaa fa'aa deemee inni Ingiliffaan haasa'a isaan immoo gara afaan Oromoo hiikaa piriichii godhaa ture namichi kun. Viidiyoo hin qabaa wantoota garaagaraa hin qabu. Itoophiyaa dhufeesi. Asitti gara gaxarii deemee nama afaan Ingiliffaatiin piriichii godhaa turedha. Isaan immoo gara afaan Oromiffaa gara afaan Amaariffaa hiikaa irraa fuudhan jechuudha. Namichi kun maal jedhee dubbate? Keessanii akka nuun hin jenne paastoroota keessa wajjin dhaabatee nama musliimoota gara kiristaanaa deebisuuf nama yeroo hedduu Itoophiyaa keessa turedha. Taarika isaa isaanuu barreessaniifii jiran. Namicha kana taarika isaa barreessaniifii jiran. Akka inni Itoophiyaa keessatti yeroo hedduu ture, akka inni wangeela piriishii godhaa ture. Isaanuu irraa barreessaniifii jiran namicha kana nama qalbii miti isaan biratti jechuudha hin beekan. Warroonni paastoroota namicha kana hin beekan sirriitti. Barattoonni hin beekan actually barsiistonni isaanii garuu hin beekan namicha kana. Inni maal jedhee dubbate fuula kitaaba isaa kana irratti Yohaannis Wangeelii xinaat መመሪያና ማብራሪያ fuula 213 irratti akkana jedhee dubbata. ምንም እንኳ ይህ ታሪክ በጣም አስፈላጊ ትምህርቶች ቢሰጠንም ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደሚስማሙበት ይህ ክፍል በመጀመሪያው የዮሐንስ ወንጌል ላይ ተጠቅሶ አልተገኘም ጀለ ማንጀ አፋን አብሮፈት ስናይቁ ሴናን ኩንጀላ በሩምሳ ስርት በርባቺሳ ኑፍ ሀከን ኑ መሌ ጀለ በሩምሳ በርባቺሳ ከኑፍ ከኑ ህም ቤከና በሩምሳ በርባቺሳ ኑፍ ከና ሀተው መሌ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደሚስማሙበት ቤክቶኒ ወንጌላ አካይቲ ተስማማንት የቹን አካወለ አከረቲ ወሊገለንቲ ይህ ክፍል በቆናን ኩን በመጀመሪያው የዮሐንስ ወንጌል ላይ ተጠቅሶ አልተገኘም። ወንጌል ዮሐንስ ካን አወላ ተረቲ ሂንበሬፈምኒ ገሩ በሩም ሰጋሪ ኑፍኬና ያነዱበታል። ይሁን እንጂ ይህ በኢየሱስ አገልግሎት ውስጥ ስፍራ የሚሰጠው እውነተኛ ታሪክ መሆኑን እነዚህ ምሁራን ይስማሙበታል። ሀተው መሌ ሴና ከዱጋት የደኒ ትህን አማነኒ መቼም ክርስቲያንና ሞሌን ኩን ሴናን ከዱጋት ይገሩ ከበሬፈሜ ቦደረ በሬፈሜ ነው አርገቱ ከሰገዲ ካየኑበታል። ኢቲፎኒ ማጀራን ይህ ታሪክ እንዴት በወንጌል ውስጥ እንደተጨመረ አናውቅም። ስሪት ላላ ይህ ጀራ ኩኒ ታሪክ ነው ኩን ሴናን ኩን እንዴት በወንጌል ውስጥ እንደተጨመረ አናውቅም። ወንጌል ከሰተ አከሚታ ከተደበለመ ነው ሂምቤክኑ አንዳንድ ምሁራን ደግሞ ይህ በታሪክ ቅድመ ተከተል ከሉቃስ ጋር ይመሳሰላል ይላሉ። ሉቃስ ወጀድ ለወል ፈካታ ጀለኒ ምንም እንኳ ይህ ታሪክ በመጀመሪያው የዮሐንስ ወንጌል ተጽፎ ባይገኝም ይላል ኩኒ ወንጌል ዮሐንስ ከን አወላ ተረቲ በሬፈሙ ባቱ መሌ ኢየሱስ ኃጢአተኞችን እንዴት አይነት መንገድ ይቀበል እንደነበር ጠቃሚ ትምህርቶችን ይሰጠናል። ታሪክ በሬደ ወይኑ ፍከና ገሩ ከን አወላ ተረቲ በሬፈሙ አርገሙ አርጊኔ ጀለ ከን አወላ ጉባን ጅሩ ጊዜ ከጊዜ በኋላ የሮቦደ ከሰ ገዲ ካያኒ ይጀደትኒን ነምትቺ ኩንዱበታ ጀቹዳ Okay. Sirriitti inni dhagama. Sirriitti arguu yoo jiraattanii namoonni jala jirtan isin seensuu dhabeef dhiifama. Xiqqoosi akkasii qopheeffadhu wisper arguu jira. Inshaallah ni seenta wisper akkasii fi waan kana walitti qabatu. Waliigalatti alaakun laaleen amma komentiin yookaan ammoo haasoo inni lamaan inni dubbate kuni kamaarifaatiif kan ingiliffaalleen guyyaa keessatti dabalameedha. Guyyaa keessa namoonni fidanii keessatti qophii godhanii keessa gadi buusanidha. Wanni haasawamaa jiru isa kana. Ayyee itti buufee ammas. Namicha kana isiniif kooti isin haa godhu. Chris Keet jedhama. Namichi amma argaa jirtan kun
awwal miti, Farhaan illee miti, anallee miti namtichi kun nama birallee miti. Profeesar Keet Keen jedhama. Keet jedhama. Profeesar Chris Keet jedhama. Chris Keet jedhama. Inni maal inni yommuu jettan Professor of New Testament. Profeesara kakuu haarawaa in the early Christianity jechuun immoo kiristaanummaa duraanii kan qo'atedha. Kakuu haarawaa fi kiristaanummaa duraanii kan qo'ata Chris Keet jedhamee waamama. Namtichi kun maal jedhee dubbate laaluu dandeenyanii as biratti immoo liinkiin isaan jira. Liinkii isaanii yoo barbaadan naqafatuu dandeessanii jechuudha. Inni maal jedha? The earliest manuscript of the Gospel of John do not contain this beloved passage. Manuskriptoonni duraanii Wangeel do not contain kan hin dabalatanii the beloved passage. Paaseejii boqonnaa bareedaa kana jedha. Boqonnaa bareedaa kana of keessaa hin qabanii bar jedha. The earliest manuscript of the Gospel of John. Okay, sagaleen kiyya addaan cicitaa Fati. Sagalee mee ammallee cufii banii fi akka dura goote san godhime gara GB biraatti jijjiiree eega saniin deebisi inshallah. Inni dalagaa akkasii. Okay. Okay, amma kutamaa jira askii naaf barreessaa. Amma bareedaadha, amma sirrii jira. Itti fufee amma. Okay, namtichi kun Chris Keet jedhama. Professor of New Testament. Professor kakuu haarawaaftii fi xintaawituu kiristiyaana. Akkasii warra soddaatti ishee godhaa yeroo takka akka jirtan namni 200 wayii kun guutuun. Ayyee itti fufu. Ayyee. Maal jedhee dubbata namtichi kuni? The earliest manuscript of the Gospel of John do not contain this beloved passage. Manuskriptoonni duraanii kan Yohaannis kan harkaan barreeffaman sun do not contain this beloved passage. Paaseejii bareedaa kana jedhaan paaseejii namtitti waa'ee namtitti dubbatu san paaseejii bareedaa kana bara of keessaa hin qabanii jedha. Of keessaa hin qaban. Indeed. Paaseejii bareedaa jechuun wanna jechama yookaan ammoo waa'ee intala saniitii wal qabateeti Yohaannis boqonnaa 8 of keessaa hin qabanidha. Guyyama keessa itti tolee jennaan warri itti dabalate. Hayyee. Yoom itti dabalanii jennee gaafanne namicha kana. Sila yoom keessa gadi kaayan jennee gaafannaan akkana nuun jedha. The first manuscript to contain the history is from 400 CE. Kan keessa gadi nuuf kaayan CE 400 Eega Yesuus gara samaayii taree booda. Eeganni taree booda 400 eeganii keessa gadi nuuf kaayanii. Isan booda isin fayyisaa kottaa amanaan jetta. Itti amanuu dasiisin jedha kiristaanota. Ijoolleen kiristaanaa. Chiriiskiis kan jedhamu kana arguu jirtanii miti kunoo jechuun kun beektota keessan kan wanna isiniin jedhaniin kun hundi isaatu warra isinii dubbatu warra waa'ee macaafa keessanii qoratu namoonni kunniin namoota xixiqqoo osoo hin taane cuucee osoo hin taane namoota macaafa sirriitti qoratanii waa'ee macaafaadha sirriitti beekanii jarri kun mufassiraa miti jechuun tafsiiraallee miti Bukaarii miti Muslimii miti hadiisaa mitillee waan tokko quraanallee miti namoonni kunniin kan dubbataa jiran namoota kiristaanaati. Guyyaa keessa macaafaatti isin itti dabalanii itti daddabalaa deeman akkuma badde sanitu akkuma abbaan barreessan beekamne sanitu guyyaa keessa itti daddabalataa deemanii kan jedhudha. Guyyaa keessa abbaan barbaade itti dabala abbaan barbaade eenyu namni hin beekamu. Namni duraan barreesse beekama hin beekamu namni guyyaa keessa itti dabale yoo beekama hin beekamu. Kun hundi isaa cinqiin kun hundi isaa wanni ga'ee fi kana kaa kuno mee ilaalaa kaas irratti ilaalladhaa warri soddaa xayyib itti fufi. Okay, ragaan kan dhumaa mootuu kaminni yommuu jennu the earliest manuscripts kun mootu RSV jedhama. ESV jennaan addisuu madabanyaa turgum. English Standard Version jedhama kun. As biratti ilaalaa. English Standard Version addisuu ya Ingilizeenyaa turgum. Kitaaba qulqulluudha kun. Namaa miti kun mootu jechuun calisanii nama osoo hin ta'in kan barreesse kitaabuma qulqulluu irratti yommuu maxxansan iskoolaroonni garaagaraa nama tokko osoo hin ta'in amma kan isiniif hinnu iskoolaroonni garaagaraa walitti qabamanii yaada kennanii jechuudha. ESV irratti English Standard Version irratti addisuu madabanyaa turgum jennaani kan Ingiliffaa irratti maal jedhanii barreessan.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 53 Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:11 kuni jedhan. The earliest manuscript do not include John chapter 7 and 8. Wangeelli Yohaannis kan duraanii sun kan harkaan barreeffame sun boqonnaa 7 lakkoofsa 53 fi boqonnaa 8 lakkoofsa 11 of keessaa hin qabu jedha. Boqonnaa kana guutuu of keessaa hin qabu. Kitaabonni duraanii warri afaan harkaan barreeffaman tokkollee waan kana hin qabudha. Kan isaan dubbatu jiran amma hangalaaf akkanatti. Kanaaf of keessaa hin qabanii boodara keessa gadi kaayan malee wanta awwaala jiru miti. Warri harkaan barreeffame kun of keessaa hin qaban. Booduma keessa gadi kaayaniif jechuudha. Homa argan itti dabalanii wanna barbaadan immoo keessaa gadi baasanii jechuudha. Kana Quraanni bakka baay'eetu nutti himee jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala duraa nutti dubbate. Namoota itti taphatanii macaafaa namatu itti taphata harka ofiitiin barreessanii waan jedhu Rabbiin duraa nutti dubbate. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti himee laakiin isaattu iyyuu lakki sirrii jirra maalii jirra jedhan malee mee waan san dubbisii fi waan san irratti Joon ka jedheetiin dura si ergeessan macaafa tokko ergeetiin ture. Hin jiraa miti? Okay, hin jira yoosas. Isa kanaa miti Marqos kanaa miti ka duraa tokko jira. Okay. Kanaa miti kanallee miti. Kamaatoosi kuni ka Luuqaasitti deebinaa Marqos eeyyuu isa kana. Waa'ee Yohaannis boqonnaa 8 irratti. Eessarraa jammaree dubbisu taas? Eeyyuu. Yohaannis boqonnaa jalqaba irraa kaasee dubbisi. Okay, asirraa. Achuma boqonnaa 8 caught in adultery jedhama. Mata dureen isaa maal jedhaa? The woman caught in adultery. Namtittii zummutiin zinarraa qabamtee jedha. Ayhudoonni namtittiin takka zinaa hojjettee zummutii hojjettee gara Yesuus qabanii fidanii dhufan. Inni kan argamu Yohaannis Wangeela boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irratti jira jedha. Sirriitti hordofaa waan kun waan murteessaadha. Namtichi kuni nama Joon Kiruutiif jedhanii akkas dubbatanii nama jajjabaadha. Nama macaafa irratti Wangeela Yohaannis hiikee waan kana sirriitti ibsaati. Sirriitti hordofaa hayyee itti fuufi. Inni maal jedhaa? Introduction irratti barreessee waa'ee kanaa. Boqonnaan 8 lakkoofsa 11 irratti yommuu kaayamu seen from the viewpoint of textual criticism. Wanta kana yommuu textual criticism ilaalu jedha. Textual criticism jechuun manbaabaawii hiyyaasee jennaanii afaan Amaaraatiin. Innis maal jechuudha? Wanti tokko duraan jedhamu yeroo booda itti dabalame. Fakkeenyaaf musxalaa'ul hadiis jedhama. Wanti waa'ee hadiisaa qo'atu kun musxalaa'ul hadiis jedhama. Wanti waa'ee baayibilaa qo'atu kun immoo textual Arabiifaan annaqda nafsii jedhaniini. Annaqda nafsii jechuun Arabiifaan akkas jedhaniini. Annaqda nafsii jechuun waan dhufe tokko barreeffama duraan jiru kan dhufe tokko duraan jiramu guyyaa keessa dabalamee kan jedhu sani hayyee itti fufi. Seen from the viewpoint of textual criticism jechuun manaaxirii saniin beekumsa saniin saayinsii saniin yommuu kana gadi qabnee ilaallu jedha. The portion of John's Gospel together with the end of Marcus. Yohaannis Wangeela irra kan jiru kunii fi Maarqoos irra kan jiru kun dhuma Maarqoos irra kan jiru kun boqonnaa 16 irra kan jiru kun jedhe. Isattillee booda dhufneetiin ilaalla boqonnaa 16 irratti. Belongs to the weakest parts of the New Testament. Kuni da'iifaa jedhe. Lamaan kuni du'aafaa min ala ahadis jedhe. Da'iifa lamaan kun belongs to the weakest part jechuun weakest partidha. Kan da'iifa ta'edha. Parts of the New Testament. New Testament keessaa kuni isa da'iifa sanii jedhe. Isa da'iifa sanii. Maaliif da'iifa jedheen kennu weak jechuun? Ati isa da'iifa yetaabbaatu. Maaliif da'iifa? Maqaa bareeda baafte baay'ee itti fufi. Dadhabaa jechuudha da'iifa jechuun akka jaraa galuu fi dadhabaa jechuun haasaa dadhabaadha jedheetiin dubbate hayyee itti fufi. The New International Version alama qafaawii jechuun kitaabni New International Version jedhamu tokkotu jira. Innis maal inni akka addunyaatitti yeroo tokko kitaabni qulqulluun kun revised ta'ee jira. Kitaaba qulqulluuti irratti maal jedhee barreesse? NAVB'n Bible maal jedhee barreesse? The earliest and the most reliable manuscript
and the other ancient witness do not have John chapter 8, chapter 7, 53 and John chapter 8, 11. Maal jedhe? New International Version, the earliest and the most reliable. Manuscriptiin duraanitii fi manuscriptiin immootu asaha ka ta'an. Manuscript jechuun kitaaban duraaniidhaatii fi baay'ee. Kitaabban duraanitii fi kitaabban immootu sirriitti taqabbaayinatii qaban, sirriitti immootu fudhatamtoota qaban kitaabonni kunniin kun and the other ancient witness ragaan duraanillee immootu akka nuuf ibsutti do not have John chapter 7, 53 to 8, chapter 1 to 11 jedha. Kitaabonni duraanii kunniin kun Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 ofirraa hin qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 illee ofirraa hin qabu. Gizee booda keessa gadi nuu kaayanii kunniin immootu da'iifaa jedheetiniin koomentaariin kiristaanotaa kun barreesse jechuudha. Fuula 71 irratti. Jara kanaan jarri yoo barbaadde kiristaanaa miti jettee nama kiristaanummaa irraa mul'itachi deebite kaleessa iyyuu barbeeyta waan tokko itti finnee mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:8 irratti alfa omeegaa kan jedhamu guyyaa keessatti dabalame jedhan jennee dubbannee jennaani. Adam Kilaarkifaati kiristaanaa miti jetteen. Adam Clark. Adam Kilaarkifaa beektoota isaaniitiin kiristaanaa iyyuu miti kunniin jedhani. Musliimaaree kiristaanaa miti khayri inshallah. Eenyu shaadaa qabsiise? Farhaantu shaadaa qabsiise waan addaamin. Maal beekaane nama shaadaa qabsiise beekana guyyaa keessa shaadaa qabsiisan ta'inna. Eega sani sanuu Baabel Haabii keessa jira bar macaafuma isaanii keessa jira achi keessa fuudhaniitti wanna jedhanii waanuma achi keessa jiru sani hin jiru jedhaniitti kiristaanaa miti jedhanii waakkatan. Rabbi isaan haadhiisu ayyee. Maarqos boqonnaa 16 laalla amma bakka meeqa laallee bakka 2 laallee jira macaafa keessa bakka itti daddabale bakka murteessoo laaluu jira beekadha. Bakka 2 laallee jira tokko Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 itti dabalame jedhanii waan jarri dubbatanii. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 53 haga boqonnaa 8 lakkoofsa tokko haga 11tti waa'ee namitti isanii wal qabate guyyaa keessa itti dabalamee jedhan. Kitaabban duraaniidhaan qabuu jedhaniitiin ragaa baanii jiranii ayyee itti buufame ammas. Kana mootu kan laallu Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 8 irraa jammaree haga lakkoofsa 20 hin argin har'a kitaaba qulqulluu keessatti. Garuu reyaalitiin isaa kan isin fuulduratti ilaalaa jirtan kun lakkoofsi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kuni guutuun Maarqosii miti ka barreesse. Qeessotatu ammallee keessa gadi nuu kaa'e. Qeessotatu ammallee itti nu dabale. Kana mootu akkasinitti agarsiisu ammallee maanuskiripta kanatti eebina. Jaarraa meeqaffaa irratti ka barreeffame? Jaarraa Isa isaanitti osoo maanuskiriptii sana nutti mul'isin dura yookaan maktuutaata sana nutti mul'isin dura waa tokko ibsaafi. Maarqos boqonnaa 16 kan jedhamu kuni Maarqos boqonnaa 16 Maarqos duratti dubbannee ture Maarqosii namni jedhamu jechuun macaafa eenyu barreesseen beekamu ka jennee dubbanne sanii. Maarqos boqonnaa 16 akkuma bade kanatti jechuudha. Akkuma bade kanatti Maarqos boqonnaa 16 maaliif bakki kun itti dabalamee akka jettan taate yaada amantaa isaaniidhaa dabaluudhaaf. Yaada amantaa isaaniidha. Yesuus Kiristoos du'ee akka ka'e mul'isu dabalataan ammas ammoo yoo cuuphama malee hin ta'u jannata rabbiidhaan seenan kan jedhuu fi dabalataan ammas ammoo namni amane namni cuuphamni fayyaa kun hin fayyuu kan jedhu dabalataan ammas ammoo maal of keessaa qaba isin fakkaatee lakkoofsa 10 irratti warri anatti amanan birattis milkitoonni kun argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hammoota hin baasu afaanota haaraadhaanis hin dubbatu bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu harka isaanis warra dhukkubsatanii irra hin kaa'u isaanis hin fayyuu isaaniin jedhee jedha. Wantoonni kun hundi isaa waan kijibaatii jedhee dubbataaf meeggadha. Hayyeetti buufama. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 1 irraa jammarree ilaalla. Akkana jedha. Eeshi. Sirriitti ilaala. Boqonnaa 15 kuni boqonnaa 16 dha inshallah. Okay. Fuulatti aanu isin yaabanu. Lakkoofsa 8. Laala ammaaraachi iyyuu hin qabu.
sirriitti yoo argaa jiraattan sirriitti ilaalaa kana wangeela Maarqoos kuni maanuskiriptii duraan harkaan barreeffame sirriitti ilaalaa. Kuni maanuskiriptii duraan harkaan barreeffame wangeela Maarqoos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hin qabu lakkoofsa 1 ilaala sirriitti ilaalaa. Har'a osoo seentanii ilaaltanii lakkoofsa 1 irratti waa barreeffamee jira. Duraan garuu barreeffamee hin jiru. Tokko bira tare kan harkaan barreeffame kan duraanii sun. Meeqaffaarraa jammarare? Lammaffaarraa jammara. Ammallee mootuu 2 qaba, 3 qaba, 4 qaba, 5 qaba, 6 qaba, 7 qaba, 8 qaba geeffate. Wassalaam. Wassalaamu alaikum. Sadaqallah jedhee dhumatee jira jedhee Ingiliffallee ilaala. Asumatti geeffannee jedha. Wangeela Maarqoos tokkotti dabalatti Ingiliffa irratti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wassalaam. Asumatti fixanne jedhe. Wangeela itti aanu tokko irraa tokko 2 irraa jammare. Ani asumatti geeffadhaa asumatti goolaba jedhee lakkoofsa 8 irratti fixe. 8 booda kan jiru kunniin kun hundi asirraa jammaree warri akkanatti gadi deemu kun qeessota keenyatu gisee booda irra keessa gadi nu kaa'e. Iskii kana mootu ragaan እንግዲህ ragaa qabatamaa jechuun ragaa ammaa kana ragaa namuu kaaduu hin dandeenye kitaaba walaa keessa waan hin jirreef jechuudha. Amma namicha tokko sin dhageessisuudha. Namtichi kun iskoolara kiristaanaati. Waa'ee ammaan isinitti agarsiisee kun kiristaana Daani'el Waalaas jedhama. Sirriitti ilaaluu dandeettan sirriitti caqasaa isinii bana. Are there other manuscripts besides these two, Codex Vaticanus and Codex Aleph or Sinaiticus, that do not have the long ending of Mark's Gospel? Among Greek manuscripts, they're the only ones. They're both from the 4th century. But one of the fascinating things is that we have early versions in other languages that don't have the long ending, or they have it after a shorter ending that is another kind of a conclusion that must have been added earlier. Are there other... Yeroo tokko irra deebi'aati sirriitti caqasaa. San booda isinii fiika. Are there other manuscripts besides these two, Codex Vaticanus and Codex Aleph or Sinaiticus, that do not have the long ending of Mark's Gospel? Maal jedhaa? Maarqoosaaf ምንድን ነው? Wangeela Saanatikaasii fi Vaatikaanasiin malillee wangeelonni kitaabonni birallee kitaabonni duraanii kunniin kun wangeela Maarqoosaa boqonnaa 16 lakkoofsa 9 jammaree haga 19 haga 20 hin qabanii jedheetiin hin dubbate. Vaatikaana irra hin jiru jedhee dubbate, Saanatikaas irrallee hin jiru jedheetiin hin dubbate. Kana jechuun waan xiqqishuu miti katti dabalame. Kana bicha miti katti dabalame. Asirraa jammaree hagasii gaayis waan qal'aadhi miti katti dabalame. Osoo tokko bicha ta'ee akka waan arganitti irra isinii tarraayyu. Osoo waan xiqqoon itti dabalame. Kana guutuu dabalame isiniin jedhaa jirra. Kana guutuu namtichi keessanillee kana guutuu Prootestaantiidha namichi caqastan kun. Kana guutuutti isinii dabalame eebbaa isinii jedhaa jira. Eebba. Ustaaz Farhaa wanta tokko si haa yaadachiisu asirratti boqonnaa 16 lakkoofsa 8 lakkoofsa 17 irratti warroota amanan kana marzilleen isaan hin ijjeesu. Wanti tokkollee isaan miidhuu hin danda'u jedha. Iski waan tokko isinitti dhageessisu san booda inshaallah wanta kanuma irratti waan sirriitti nama ajaa'ibu jira. Summii obaasuu barbaadamoo ka'een inshaallah. Asuma irratti maaliin amma kan isin dhageessisu kun Ustaaz Alii Ataay namicha jedhamutu jira. Ustaaz Alii Ataay jedhama. Sirriitti beekamaadha. Ustaaz Alii Ataay kan jedhamu kun namicha Deevid Udu jedhamu tokko beektaa Ustaaz? Hin beeka Deevidiin hin beekama. Deevidii namticha baalageedha onnaan. Namticha baalageessa wajjin marii taasise, diibeetii taasise. Waggaa 8 minaaminee dura sirriitti turaadha. Musliimni kun maal jedhee gaafii gaafate Ustaaz Alii Ataay mee viidiyoo haa ilaallu.
Now, the New Testament. Sirriitti ilaalaa kuni Ustaaz Aliidha. Kun immoo namicha Musliima arrabsaa oolu tokko kiristaana apoloojistii Deebii waan wannaan boqotaa wayiiti wanni durriyyeedha wanni beekan. Ayyeeni akka malee jaalatan warri kiristaana namicha kana akka malee jaalatanii isaaniif wanta karaakaruuf jechuudha. Ustaaz Aliin maal jedhee gaafata? Addis Kidaanii keessatti kakuu haarawaa keessatti jedhee waan tokko gaafate. Sirriitti caqasaa. Also states that true Christians can drink poison, Mark chapter 16, and not be harmed. My question is, why don't the vast majority of Christians follow these rules? And if they do, I would like Mr. Wood. I have a vial of whiteout liquid paper, highly toxic. I would like Mr. Wood to swig this bottle of whiteout. If he does not do it, then he does not agree that this is the word of God, because he's a Christian and Jesus says, according to the Gospel of Mark chapter 16, that he can drink poison and survive. If he does not do it, then he is admitting this is not the word of God. If he does do it and he survives, I am willing to become a Christian tonight. Maal jedhee ati dhugaa kakuun haarofni jecha rabbiiti sagalee waaqayyooti jettee yoo dhabante wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti warroota amanan san osoo marzillee dhuganii isaan hin miidhu jedhee barreeffamee jira. Ati kun jecha waaqayyooti jecha rabbiiti yoo jettee itti amante marzii adaganyaa tokko fidee dhufee jira. Marzii kana dhugii natti agarsiisi. Yoo marzii kana dhugde ati dhugumattuu jecha rabbi akka ta'e hin amanta jechuudha. Yoo marzii kana dhugde ani har'a kiristaana ta'aa jedheetti himi. Anu har'a kiristaana ta'ee jedheen sagasa. If he does not do it, then he is admitting this is not the word of God. If he does do it and he survives, I am willing to become a Christian tonight. Yoo marzii san dhuge kitaaba isaa mirkaneessee jira. Anillee mootuu har'a halkan kana kiristaana ta'ee jedhee chaalenjii isa godhe Ustaaz Alii Ataayi. Innaa deebii isaa mootuu wajjumaan caqasna. Did you say bottle of whiteout? I might do that for you. Dhugaa keeti yoo dhugaa kee taate ati kiristaana haa taatuuf jecha marzii kanan dhugaa jedheen. Garuu dhuguun hedduu qalli isaati. Deebii garuu deebii isaa caqasaa. As far as the mark, that comes from the end of Mark, which practically every scholar, every Bible scholar in the world says was not authentic, that this was a later addition. And so that's not in the early source material as far as our earliest records don't have that part about the poison. Maal jedhee deebisee ani marzii kana dhuguu hin danda'u. Maaliif hin dhugne kan barreeffamni kun barreeffama duraanitii miti. Kagizee boohala yaamaxaa leetar addiishinoo jedheen. Yeroo booda itti barreeffame itti gadi kaayame malee warra duraan kitaabota keenya ka duraanii keessa hin jiru. Yeroo booda keessa gadi kaayanii. Kanaaf wanna yeroo booda leetar addiishin jedheen. This is leetar addiishin. Addunyaarra barsiistonni keenya jiran addunyaarra kan jiru hunduu akka walii galanitti kun yeroo booda itti dabalame. Yeroo booda itti yoo dabalame mootu ani marzii dhuguu hin danda'u jedheen. Maal akka mana beektan Ustaaz? Wallahi deebii bareedaa. Lubbuu. Egaa akka isaati macaafni kijibaadha jechuudha. Qabee kaagatti masanii addaan hin galaniisa. Yeah. Allah. Akkasii walla. Mee amma bakka wanna sani dubbisee mee akka booda irratti ergesanii duratti kiyya mobaayilii waan hin jenneef si ergeetiin ture waan mul'ifne kiyya. Eeywa. Waan kana wal qabata dubbisiif eeywa. The new international version ka jedhu san. Okay, akkana jedha. The new international version has a note in bracket that states. Kitaabni qulqulluun Baayibila jennuun kun new international version ka jedhamu itti jira. Has a note wayii ofirraa qaba. In bracket saaxinii keessatti yookiin immoo hammattu jennaan afaan Oromootiin. Bicha bracketii keessatti kana jechuudha. Kana keessatti haala kanaan ibsee jira. The most reliable ejjika ta'ammaanii kan jedhamu early manuscript barreeffamoonni Baayibilaa kan duraanii kitaabni qulqulluun kan duraanii fi amanamaa jechuudha. Reliable jechuun amanamaa jechuudha. The most reliable early manuscriptonni warri jennuun kun barreeffamni duraanii kenna ka Baayibilaa
and the other ancient witness akkasumas immootu misikeroonni yookiin immootu maal jedhama witnessiin afaan Oromootiin Ragabaatonni jechuudha. Ragabaatonni yookaan ragabaatonni warri duraanii. dhugaa bahanii warri ragaa bahan jechuudha. Ragabaatonni warri duraanidha. Ayyee. Ancient witness jechuun witnessoonni ragabaatonni duraanii akka nuuf himanitti do not have Mark chapter 16 verse 9 to 20. Kitaabni Sagalee haga keenyaa digdamaa. qulqulluun sagalee haga 20 of keessaa hin qabu jedhanii ragabaatonni keenya ka duraanii amananii jiru jedheetiniin Haasawaa dheeraa jechuudha. dubbataa jiru inni haasawaa dheeraa keessatti kanaa miti jedha. Maarkos boqonnaa 16 lakkoofsa tokko irratti iyyuu ani sirriidha naan jechuun shakkii namatti kaasaa jedha. Wallahi sirriitti dubbata namtichi kun. Namticha kana namtichi kun sirriitti dubbata. Wangeelota hundarrattu iyyuu wannaa qaba inni. Wannaa qaba. Koomentarii qaba. Wannaani daciifa riwaayaa daciifaati. Waan macaafa keessa jiru miti guyyaa keessatti dabalame. Waan guyyaa keessa namni fideetiin itti dirqimu godheetiin keessa kaa'e. Isa kana. Kanaayyuu miti Maarkos boqonnaa 6 irratti bari macaafni ortodoksiidha jechuudha. Samaanii ahaduun bari waan dabalate wayiidhaa qaba lakkoofsa 9 meeqa irratti macaafa ortodoksiidhaatiif qabeenteedhaa wal bira naabante miti mul'isa. Akka jedheetti yaada yoo lakkoofsa dagachuu baate. Macaafa ortodoksii naabanime. Sagalee wayiin jiru taas. Sagalee wayiitiin na bira jira namticha tokko natti. Kinoo boqonnaa 6. Gurbaa tokko makiina na bira bane eeyyiwa lakkoofsa sagalee irra kaa'ime ol siisiiti. Kinoo. Saaminti. Bismillah. Wallahi wanna samane ahaduun kun Maarkos boqonnaa meeqa kun amma boqonnaa 6 qoy. Anatu banaa qoy laaleetiin. Waan ortodoksiin ajaa'ibatti dabalatte wayiidha jira ortodoksiin. Qeesima biyya Itoophiyaatti itti dabalate sanammoo. Qeesima Itoophiyaa qofa qabaachuu. Macaafa Itoophiyaa qofa qaba. Macaafa addunyaa guutuu keessa kan hin jirre. Macaafa Itoophiyaa qofa qabaachisan. Yoo dagachuu baadhe bismillah. Boqonnaa 16 achuma barsiisaas. Boqonnaa 16 ta'e qo'aasniif haa banu. Boqonnaa 16 lakkoofsa 8 boqonnaa 16 lakkoofsa 8. Kana bar. Ka Itoophiyaa keessa jiru kana bichaadha. Made in Itoophiyaan kan. Eeyyuu isa sani sahii boqonnaa 16 lakkoofsa 8 itti dabalatanii jiran. Itoophiyaatu itti dabalate kun ammoo. Addunyaa keessa hin jirre kun ammoo Itoophiyaa qofa itti dabalate. Itoophiyaa malee keessa biyya biraadhaan jiru. Laala kun sarara meeqatu jira? Sirriitti laala. Sarara akka isiniif sararaa jiru kana laala. Kuni guutuun sirriitti isin ta'e mudatuun isti haa guddisu. Kanaa godhu. Made in Itoophiyaa itti ijoollee. Dhugaadhee made in Itoophiyaadha kuni. Bakki tun nama bakka Itoophiyaati kuni. Itoophiyaa qofa qaba isa kan. Addunyaa guutuu keessa osoo barbaaddanii arguu hin dandeessan. Eenyu wallahi dhuguma bar addunyaa guutuu kun made in Itoophiyaa akkuma ijoolleen jette made in Itoophiyaadha kun. Itoophiyaa keessa hojjetame addunyaa guutuu irratti osoo barbaaddanii waan kan arguu hin dandeessan bakka biraa biyya biraa keessatti arguu hin dandeessan. Itoophiyaa qofa jira jechi kun. Ayyee dubbisiif mee. Okay. Akkana jedha. Erga Yesuus du'aa ka'e booda taariikni kan jiru. ከዚህም በኋላ ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ደህንነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱስ ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ላከው jedhee dubbata. Kuni kas keessa jiru guutuun kun Itoophiyaa keessa qofa jira. Afaan Oromoo osoo dubbistanii afaan Oromoo of keessaa hin qabu. Qeessonni afaan Amaaraa dubbistu. Maal akka isaan dhugan hin beeknu. Maal akka isaan ta'an hin beeknu kan hunda keessa gadi kaa'anii jiran. Namni gizee dabalu bar namni gizee sobu xiqqeesseetiin hin sobaa. Xiqqeessee waa dabala jedha. Jecha tokko fakkeenyaaf Iyyasuus kan jedhu kana fuulduratti laa barreessanii la Iyyasuus jedhamee akkanatti sobama malee oluma fuudhanii isaan namni hin dubbatu namni hin beeku jedhanii natti fakkaata kana guutuu keessa gadi kaa'anii jiran.
laala waan xiqqaa miti kun. Sarara meeqa? Tokko, lama, sadii, afur. Sarara afran kana guutuu qeessota itti nu dabale. San booda paasterii fi Itoophiyaa malee keessa hin jiru wanni si ajaa'ibsu. Ortodoksiin Gibsiidhaan qabdu, Ortodoksiin Siiriyaadhaan qabdu, Ortodoksiin biyya biraallee takka hin qabdu. Ortodoksii Itoophiyaa bicha qaba bakka kana. Jara qofa itti dabalate. Peenteen hin qabu ustaas hin beektanii? Peenteeyyuu haala. Peenteen silaa qabaachuu dhabuun beekamaadha. Peenteen hin qabdu silaa beekamaadha. Macaafuma Ortodoksii biyya biraa keessa iyyuu hin jiru. Itoophiyaa qofa jira. Itoophiyaa qofa. Kinoo asitti mootu keessaa muranii jira. Kuni ka geeziti. Sijjamar geezii keessa illee hin jiru laala. Geezii illee of keessaa hin qabu. Afaan Oromoo illee mootuuf keessaa hin qabu. Kitaaba afaan Oromoo illee ilaaluu dandeenya. Laala afaan Oromoo illee of keessaa hin qabu. Hin qabu afaan Oromoo illee. Kinoo. Sarara afran sun Itoophiyaa keessa qofa jira. Kan afaan Amaariffaa keessa. Kanaaf Rabbi isin haa qajeelchu jennaa uummata kiristaanaa, ijoollee kiristaanaa. Carraa kenninuufi ustaas. Carraa kenninaaf amma nugaa inshaallah. Har'aa fi ingaa yoo Rabbi jedhe inshaallah guyyaa biraallee wantoota akkana fakkaatu hedduu jira. Tokko tokkoon finneetiin itti garsiifna. Biiznillah tabaaraka wa ta'ala Rabbiin siifillee jazaa kafalu mee carraa kenninaaf. Amma seenaniitiin hafuura haa tanaffasanii xiqqoosi. Seenaati tanaffasaa yoo loltanillee yoo jarri kun muslima illee jettan hin dandeessan. Warri koommentariidhaa warroonni kunniin muslima fi barreeffattellee yoo jettanii yoo maal jettanillee mirga keessanii. Laakiin ammoo haqiiqa isin mul'isuudhaaf isa kan haqiiqaan jirtu. Macaafni kun macaafni isin harka qabdanii macaafa abbaan barreessee eessaa dhufee garanaa dhufee garasii dhufee waan tokko wanni beekamu hin jiru. Ammas ammoo macaafa abbaan barbaade keessatti dabalaa irraa hir'isaatiin deemu. Sanuyyuu ammoo ka addaan baafattanii kana akkanatti hir'atee achi akkanatti itti dabalame nam tokko beeku hin jiru. Isa kana irratti yoo dhuftaniiti yaada keessan kennettan amma daqiiqaa muraasaaf isin dhageenya inshaallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Whisper. Akkam jirtan Ustaaz Saala akkam jirtan? Jira alhamdulillah fayyumaami. Fayya. Gurbaa kana baga Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sir. Arra jaluma sanitti isin ittisee beekaatu maan jala sanitti isin ittisee salaah bichaa godhe. Saala akkam jirta? Baga nagaa baga garana dhuftee sitti haa baru waan akkana. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Whisper akkam jirtan? Salah anatu fide barrebbo anan mengalateeffatu ana. Barnan dhageenya baga nuuf iddeen jee bar. Jetteedha ishee. Waan jetten seene. Inni Oromi fakkaata sodaata beektaa Oromi fakkaata akka du'aatti sodaata. Maaba Oromi isaanu caalaame. Oromi bisaadha nu caala humaa amma dafareetiin jira har'a kunoo dhukkee irraa kaasisaatiin turree mitiire. Eega. Dhukkee irraa kaasisaatiin turree har'a Oromi bisaadha nu caala humaa sodaata malee amma inshaallah akkanumatti bara yoo Rabbi yesuutuma suutaan arraabsisanii barsiisanii hin sodaatu biizinilaa fuulduratti. Akkasuma. Sibira maaltu jira? Maal si fakkaatamee amma kunoo macaafa abbaa irraa dhabne abbaa ibaluutti barreessee abbaa ibaluutti abbaa baqqaalaatti barreessee abbaa kabbadaatti barreessaa waan tokko dhabne. Gaafiin qabaan amma irraa kitaabota ilmu rijaalii wanna jarri wattaadiil kana laalaan ture. Eessatti ramadama kitaabni jaraa kun amma kaataagorii hadiisaati yoo laalle mawdu'aallee ta'uu hin danda'u bara. Mawdu'a keessaallee mawdu'a gadaanaadha beektaa warri mustalaadha akka jaan riwaayaa majaahilaati majaahila hadiisa mawdu'a jechuun barre yoo abbaan beekame eegassanii ammoo namtichi kijibeetiin ka'e jennaan iyyuu. Abbiyyuu beekuu dadhabne amma abbaa eenyuutu abbaa baqqalaati abbaa kabbadaati waan tokko fakkeenyaaf amma osoo amma salaayidhaan wannaa kitaaba wannaatu jira beektaa kitaaban abokariifa jedhaniitiin macaafa barsiisa seeraan alaa jedhanii ka jedhi kaatan kitaaba amma jiru kana caala
كتاب أما جرى لك قبتي ديم تو كان جرجال كتاب نجري هم فورا نويتة قتي تنجر كتاب بنقول دا رب باي بري فميجر يسوع كان دبته مو كان دبته ودنا ما فينجر كتاب بن الدجر يسوع كان دبته يسوع كان دبته يسوع كان دبته لأني كان دبته كان هندا مو كيسا غارين كان فراتا غارين كان فراتا غارين نجدا كوني رواية مجاهلات نمنين بكم نوانو ديسيجو إسلام ما كيستي وانا كان فراتا مقابا لكن فراتا منقبو أبان بكم نرافونه ودولي قد ندمنون بعرف جنة ما لسبب بيكنا سا خير إن شاء الله إيه نسارة بيكنا نما صلاة من صلاة نيوم بيكنوتي وسواب دولة بيكنا سا موضوع اللي نقوله باري واني جتشو بربادي أما موضوع واني تكو حديثني تكو موضوع جنة فابريكيتد يوكان موضوع حديث خجبات جنة جتشو دافي بايوغرافين يوكان سينان نما سوني قراتميت eenyu namtichi kuni abbaan isaa eenyu abbaan abbaa isaa eenyu eessa jiraataa ture barakamii hanga barakamii jiraataa ture haalli jiruuf jireenya isaa maal fakkaata seenaan namtichaa guututti barreeffamee lafa jira amma kitaabota amantii islaamaa ilmu rijaal kana gaafa qoratu jechuudha. Moodu'a akkas eenyudha eenyutu jabatamaa kan jedhu سينا إسلام ما كيسة جالمني تناكنا تلافا قرات نندبن بر الحمد لله رب العالمين بقى ورا هورا ربي ننتازيني التأمني جرنا مو بترك التأمني سفيسا ما دون فيس إنه بريسة جرا بيكنا فيس إنه ده نمتيج بريس إنه نمتيج يو بلغو تأبيكا يو كوجمة تأبيكا يو عمارة تأبيكا يو شريطة تبجرا بيكا يو عبدو تأبيكا yoo maal ta'e yoo jechuun warra zabana kanaa yookaan ammoo yoo durriyyee ta'e beeka nama ajjeessu ta'uu isaadha beeka eenyu jedheetiin itti amana. Sawwa jiru Yesuus itti aman hin jenne ebalu abbaa ebaluutti barreessee kan hin jedhamne abbaan isaadha kan hin beekamne akka seenaatitti eenyu jedhaniitti itti amanan macaafuma kana. Abbaa eenyuutti barreessee abbaa kabbadaati immoo abbaa baqqalaa eenyu barreessee erga sana nama dhufaniiti akka waan nama ta'aniitti dhufaniitti wata islaamummaa wata quraanaa mormanii waan ajaa'ibaati. Quraana Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala wata dhufaniitiin quraana Rabbiidha mee quraana eenyutti dubbate akka waan nama waa harkaa qabu akka nama waa harkaa qabu wayiititti quraana eenyutti dubbate sila maal xiqqoo si gattaanii osoo waa dubbisanii gaariidhaami. Hayyoonni amma saalaanii olirratti tarreessaa ture sunniin warreen 20-30 ol dabranii hayyoonni amantii kiristaanaa warreen wangeela irratti koomentiilee kana kaayan kun hundinuu daffaranii waan jaahiloonni ganda keessaa tunaasotu kun haasa'an quraana irratti naasa'an barisan. Hayyoonni akkasii sun hin dubbatanii kanneen miti barkan dubbatu hayyoonni akkasii sun hin dubbatanii. Warri piroofeesaraa warri haqiiqaa macaafa kanaa dhabeeku warri maalii dhabeeku warri saayinsiinuu fagaateetiin jedhee hin dubbatanii bara. Hin dubbatan maaliif jennaani jarri warri gurguddaan sunniin hin beekan qiimaama quraanaadha. Maaliif jennaan quraanni akka addunyaatti bar saayinsiin kamiyyuu afoo dhaabbachuu hin dandeenye. Takka qorannoon fedhe qoratamee takka quraana afoo dhaabbatee waan quraanni dubbate sirriidhaa miti jedhee takka hin beeku. Fiduulleen hin danda'amu. Ani kun asirra dhaabbadhee isinitti himaan. Saayinsiidhaan saayintistiin jajjabni waan qorateetiin waan cuucaan ganna keessa taasiftuu miti. Waan badaa irratti ta'anii yookaan bakka ibiddaa ta'anii namni haasa'u osoo hin taane saayintistiin gad dhaabbatan qoratee waan quraana dubbate waan faallesse yoo fiddanii quraanni sirrii miti jedhee isin mirkaneessa. Saayintistiin gad dhaabbatan namni cimaan waan qoratee irra ga'e ka quraanni sirrii miti sirrii hin jenne jedhee isin mirkaneessa jechuudha. Takka hin qoratama saayintistiin fedhe qorannoo fedhe haa godhu addunyaa kanarratti waan quraanni jedhee ilaala takka ba'ee hin beeku. Takka qorannoo isaattuyyuu laafaadha tiyooriidha yookaan ammoo waan xiinxallaa irra jiru aga sidaadha hin bilchaanne waan saayinsii isaattuu hin bilchaanne ta'eetiin lafa kaa'ama agarsiifamoo quraanni macaafa saayinsiitii miti dhugaadha. Macaafa saayinsiitii miti laakiin beekumsi hundi isaa keessa jira alhamdulillah rabbil alamin. Takkaa'u quraana irratti namni saayintistiin fedhe saayintistiin gurguddaan takka quraana irratti waa qabna jedhanii hin beekan. Tasuma ta'e. Kanaaf alhamdulillah rabbil alamin amantii islaamummaadha. Warra waa beeku keessa Awurooppaa keessa warra waa dubbisu. Ameerikaa keessa warra waa dubbisu. Sila biyya Arabaadha alhamdulillah biyya muslimaati.
Afrikaa keessa warra waa dubbisu keessatti Qur'aanni bakka beekumsi jirutti faca'a. Mee sirriitti hin talla. Qur'aanni yeroo kamiyyuu bakka beekumsi jirutti faca'a. Warra beekumsaatiin wal dorgoma. Maaliif jennaan jecha Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala waan ta'eef. Laakiin ammoo macaafni eessa deema jennaan garam deema macaaf? Ganda keenya kaachisan hin beektanii baadiyyaa keessa deeman. Baadiyyaa keessa uummata waa takka hin beekne. Musliimallee kan inni soqatu. Kan inni barbaadu musliimallee musliima waan beekne dadhabaa. Musliima waan beekne takka ammoo kan araada ofii jalatti yookaan suusii jalatti kufe dadhabaa lubbuu ofii qabuu hin dandeenye kabirriidhaaf jechi jiraatu bakka san ziyaara. Kan inni iyyuu mana farshoodhaa oolu yookaan mana wannaadhaa oolu musliima salaata rabbii quba hin qabne musliima dadhabaa wayiidha naannessa. Wanni naannessiisa kana bakki macaafni oolu bakka kana. Bakki Quraanni oolu ammoo addunyaarra oola alhamdulillah rabbil alamin. Beektota gurguddaa injifatee lafaan dha'ee jira. Hedduu isaaniitu islaamummaa qabatanii jiran. Beektonni muslimaadha. Beektonni kiristaana ka saayintistoota kan Yahudaa hedduu isaaniiti Quraana kana jalatti kan kufanii islaamummaa qabatan islaamummaadhaaf wanna jiran. Fakkeenyaaf amma jaarraa gara isaanuu keessatti osoo namni biraa islaamummaa qabachuu baatee jechuudha. Namni biraa iyyuu su dhabameetti Mooris Bokaay qofti gahaadha. Pirofeesar Mooris Bokaay qofti gahaadha. Beekaa biyya Faransaayii nama jajjabaadha akka addunyaatti nama beekamu. Kana malee namoota hedduu fakkeenyaaf Abdul jechuun Dr. Professor Marley kan jedhaniin kan Ahmad Didaati wajji wal falmaatiin ture kiristaana ture erga san islaamummaa qabatee kitaabban hedduu barreesse. Abdul Waahid Ahad jedhanii sunilleen ammoo islaamummaa dura islaamummaatti duula jedhee erga sanii ba'ee erga sanii ammoo islaamummaa qabatee gale. Professor tokkolleen ka warra Ameerikaallee jira hedduu isaaniiti warroonni gurguddaan saayintistoonni gurguddaan kan islaamummaa qabatan alhamdulillah rabbil alamin. Maali? Quraanni bakka beekumsi jirutti faca'a. Awurooppaa Ameerikaa biyyoota gurguddaa deemeetiin isaan injifachuu jira. Quraanni kitaabni akkanaadha eessaa dhufe jedhanii dinqifachuu jiran. Laakiin ammoo macaafni eessatti faca'a jennaan eessatti faca'eessa. Baadiyyaa bakka maabiraatiin hin jirre maabiraatii isinii galchina. Yesuus hin fudhadhaa. Zeetii isinii kennina. Yesuus hin fudhadhaa. Soqidda isinii binna. Yesuus hin fudhadhaa. Isin beeloftanii jirtanii qamadii isinii kennina. Yesuus hin fudhadhaa. Lukatu si dhukkubee jira. Yesuus hin fudhadhu. Harka kana sii fayyaa. Yesuus hin fudhadhu. Rifeensa kana sii dheerata. Yesuus hin fudhadhu. Funyaan kun si baxxee ta'eetiin jira. Funyaan kun akka fungummaa irraa gara dheeratutti si deebi'u. Yesuus hin fudhadhu. In daalachoofta. In diimatta. Yesuus hin fudhadhu. Isa kana bakki inni hojjetu macaa. Yesuus hin kana. Si dheeresina fajjoo argiteerta. Jaarsaa jaartiidhaani. Eeyyama borcee kana sirraa qannasna Yesuus hin fudhadhu. Akkas jedhani wantoota garaagaraa. Barbaaddu. Si dabalaa. Waan akkanaa kanneen bakki macaafni oolu bakki quraanni oolu waan garaagaraati. Wanni maaliif kana guutuu haasoo isin fakkaate awwal marraadha akka islaamummaatitti macaafa kana fudhadhaa nuun jechuudhaaf barnuuti macaafa kana fudhadhaa jechuudhaaf eenyu akka barreessinutti immoo qabdani. Eenyu akka isa barreesse beekuu qabdan. Eenyu akka isa barreesse eenyutu akka isa facaase. Nu biratti ammoo kitaaba macaafni akkanaadha. Tiisisa funyaan irra ba'eeyyuu nu bira hin ga'u. Maaliif jennaani nuti muslimtoonni callifnee waan argine lafaa guurree kitaabuma argine lafaa guurree hoo beeka fayyidee jira. Maal karaa jannata akkana seenanii jiru. Jannata wannaawii seetaasa jannata qorroo abbaa kan keetti seeta akka boottiin dhiittee seentu. Boottii godhattee miidhag godhattee dhoqqeedhaan dhiittee siin seentu. Jannanni qulqulluudha. Qulqulloota qofaaf kennama. Gajjettee barattee ergasanii ol jetteetiin seenta malee waan dhugaa irratti waan gad dhaabbataa irra seenta malee abbammaan argee macaafa barreessee nan lafaa guurtee ergasanii ammoo an fayyee jira. Yesuus waaqa Yesuus waaqa jechuudhaan dura macaafni kun ka waaqa naan jechaa jiru kun eenyudha jettee qorachuun sirra dirqamata. Eenyu macaafni kun ka akkasiin jechuu jiru waaqa akkasiin jechuu jiru kun eenyu. Eenyu siin jedhee jennaan jala deemuu jirta. Yesuus siin jedhee lakki. Yesuus siin jechuun macaafa kana keessa ani karaadha jedhee wata jedha eenyu siin jechuu jira ani karaadha jedhee kan sitti himu jiru eenyu. Eessaa fuudhee namtichi kun qorachuu siin barbaachisu callisee kun nan fayyisu maal si fayyisaree kan kun siin fayyame hin qorattu gajjettee
Macaafni namoota garaagaraatu barreessee jira. Macaafni bar kanaa oltu hafeetiin jira. Wangeelonni wangeela afurii meeqa asirra jiru? Wallahi wangeelota kanaa ol. Fakkeenya Barnaabaas wangeela afran kanneen osoo walitti qabanii Barnaabaasiin qofan ga'u. Wangeela Toomaastu jira, Hermoostu jira, wangeela Yahudaatu jira, wangeela Maryamtu jira, Phexrostu jira, Yaaqoobtu jira. Wangeelota hedduu barreeffameetiin jira addunyaa kana irratti. Wangeelota hedduu barreeffamee jira. Wangeelota gara 100 jala dhiyaatan. San keessa 4 qofa fudhatamee jira. Kun hundi isaatu Yesuus akkana jedhee jedha. Muslima miti ammoo kan barreesse, muslima kan hin jenne. Nuti wangeela barreesse, nu muslima miti ammoo kan barreesse. Nuti asin qabina. Nuyi miti kan barreesse kana hundi isaa. Aadaa qabachiisanii fidanii barreessu. Sababa keenyatti. Kaleessa baree kolfaatiin ture. Adam Kilaarki waan jedhe tokko finnee fi jennaani Adam Kilaarki muslima jedhaniini. Muslima jedhani. Nama kiristaana keessatti kiristaana gadi lixaa. Barnaabaas illee muslimaa barreessee jira barreessaa. Wallahi waan ajaa'ibaati. Wallahi waan ajaa'ibaati. Saalaadhaan. Akkasii waliigalatti alaa kulli haaliin isa kana irratti kiristaanonni yaada kennatan hin jirtan natti fakkaata. Har'a mana keemaatu boykoot godhe ustaas namni 200 malee dabalaan jira. Manni kiyya rakkoo godhatinna hin beeku wannaadha har'a anatu gaflaa qaba beekta. Anatu gaflaa qaba sababa saniif jecha jarri ijoolleen hedduun waan bakka beekumsa kanaa miti. Alhamdulillah laa namoota jajjaba jira. Ijoolleen waa hordoftu osuma jiranii waan ta'u. Kafa ada likii galtee fi akka duraanii yaadeemtu sanii miti ada likii galtee inuma argattee gudii kan kee. Har'a ammoo seenuu hin danda'an ka sababni isaadha sababa dubbiin jajjaba jidduu kana wallahi. Dubbiin jajjaba. Yoo rabbi jedhe biiznillah tana caala jabaata. Asiin dura beektaa humna keessanii ol jedheetiin jalliseetiin taa'u ture. Amma ammoo laal ijoollee qaxalee sidii gabbaafna yoo rabbi jedhe. Ijoollee qaxalee. Ka akka salaa kanafaa, ka akka ijoollee wiisperii kanafaa, ijoollee ilkaan isin nyaattu ijoollee akkas isin gabbaafna mee akkuma isin taatan. Akka isin taatan isin. Kafa likkii galtee fi har'a gurbaa kafa jedhaniin tokko kanutti iyyuu tokko jira har'a likki magalee har'a likki magalee wallahi lammatan dubbattu lammatuma macaafa kana lafa fuutee ati macaafa kana lallaba jettee jennaan atuu du'aadha waa takka iyyuu hin jirtu dhugaa siin jedhan yoo jiraatte ol seeniitii mee waa dubbadhu amma macaafa abbaan barreessan beekamne jedhamee dubbatamu macaafa waati dabalame bakka kanatti dabalame bakka kanatti irraa hirrifame bakka kanatti dabalame bakka kanatti irraa hirrifame jedhaa namni deemu isa kana qabattee ati ammoo deebi'ee eegasanii ammoo akka waan wannaa taatee wayeenyu kana akka waan qulqulluu wahiidha si jala tureedha wayiitti akkas gootee deemuun nama saalfachiisa waan gootu amma kana wajjin amani rabbi tokkichatti amani rabbi kan kee waaqessi rabbi kan keetti amani waan namni hin beekamne barreesse fuutee olii gadi hin deemtee jahannamiin keessatti maaltu si dhiccisiisa maaltu jahannamiin si dhiccisiisa maali idaa qabdaasa yakka qabdaasa yakka qabdaa inshallah kana fuulduratti wallahi isiniif hin naganaa wantoota hedduudha ka isiniif hidha rabbi jedhe hedduudha salaa wajjin wisperfaa wajjin illee mananni akka bareeda isinii dhiyeessina akka guyyaa irraa kana mirgaan hin qabne kana faalle osoo hin taane jarrillee neetworkii sirreeffatanii yoo rabbi jedhe biizinilaa tabaaraka wa ta'aala yeroo bareedaa keessatti isiniif hinnee macaafni kun macaafa abbamman barreesse hin beekamne macaafa eenyu akka barreesse eenyummaan akka barreesse eessa akka fuudhame isaadhaan beekamne akka ta'e ni garsiifne kan nuti dubbannee miti ammoo ofiin dubbannu kiristaanonni haa dubbataniitti dhiibe beektoonni isaanii haa dubbataniitti dhiibe eessaa fuutaniitiin itti amantan jennaan eessaa fuutanii itti amantan jennaan isa kana irratti yoo haasa'uu dandeessan koottaa inshaallah yoo rabbi jedhe viidiyoo amma waraabame sanii yoo rabbi jedhe biizinillaa bubuufnee tokko tokkoon isinii wanna jedhaa
إنفا جافتني سنين لين أمو أكودي كفا شوقوتني تي ما دبتني سلام أنا جرام بيكا جرى أما ونا جت كنا قوتو كريستينا كيسا يا سنام كونيلين كريستانا ميدي كونيلين كريستانا ميدي لنين كليسا بابل هابي كيساتي وانجرو أمنا جرن بابل هابي كيسا فينا نمو لك كوني كريستانا ميدي لنين Ustaz video tokko isin والله agarsiisu. أمتا متان دكابيل أمتا متان دكابي والله Yaa Ustaz أمتا متان video دكابي tokko kan reef أيوه whisper isinitti himaa turenna. Akkanumatti uummata kiristaanaa wajjin osoo dubbannu iskii guddaarra na kaa'ati isinitti أيوه agarsiisu video ni jedhe. Mata duree har'aa kanarratti haasaa turre. Mata duree har'aa haasofnu kanarratti kiristaanota wajjin mari'ataa turre. Innaa mucaan tokko beekamaadha isaan keessaa maal akka jedhee iskii haa caqasnu. eenyudha maqaan Samuu jedhama. Nama beekamaa isaaniiti. Warra afaan Amaariffaa keessatti warra iyyuu baay'isu. Nama asirratti iyyuu uummata afaan Amaaraa saniif. Innaa mata duree har'aa kanarratti mari'ataa turre. Ilaala argumentii kiyyaa fi deebii isaa asirratti ilaala. ቅዱስ ዮስጢኖስ ሰማዕት ማን እንደሆነ የሚያውቀውን ያብራራላችሁ። ቅዱስ ዮስጢኖስ ሰማዕት የሚባለው ጃስቲን ማርቲር የሚባለው 100 ኤዲ ላይ ነበረ። እስከ 170 ድረስ የነበረ የቤተክርስቲያን አባት ነው። እሱ ምን ብሎ ይናገራል? ከመጽሐፈ ዕዝራ ላይ ይህንን ቃል ቆርጣችኋል። ተመልከቱ። they have taken away the following ይህንን ሐሳብ ቆርጠዋል። ከዛ ውጪ ደግሞ from the book of Jeremiah ከጀረማያ መጽሐፍ have been cut have cut out the following የሚከተለው ሰርዘዋል። ጀራኒዮስ የተሰኘ የቤተክርስቲያን አባት አለ።